Kana biyyoo biroo galatee malee namni tokko maqaa kaasee isii karaa dubartiitiin baay'ee galatee bakka guddaa nagee is jaani gaafa sarkii isii immoo abaddanii na lubbuun jiraachisa asiin yoo Dubai Ameerikaan illee godhatte keetii na ergi dhufaa akkasii keessa naa ooluu si jala jaartii biyya irraa nuti bakka irraa bu'ee galatoonfataa iyyuu biroo akka irra deebi'aase bakka maqaa isii tinaase maqaa caalutu nagasaarti ta'uu galatoonfatee kaameraa sodaatti malee wal galateeffate akkasaan agaruma haasa'uu barbaadee haasa'aa waan itti dhagahame guyyaa gammachuu biyya kana argamu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشما أبلي وانتيجا كم جرجرتو نجا فيا جرتو نجان بدأين ملكاني إدو إسين جرت مرتي إسين برنا فاجراتو إسين إنجتشا إيجا أكون كمي متدرك باتي لفتي جرتي ساعدوني الرسادو مالك باتي لفتي جتشون كيسني نولمو أكون مرسين تنموتو ورين حارتاتن لايكي قدا subscribe godha share godha video kana yoo isinitti tole comment barreessa waan biraatillee akka hojjedhu na jajjabeessa isin jedha qomo wantiyya egaa garanumaan gara mata duree qabadde dhufeettiin isin dabarsaa mata dureen kiyya hiriyyaadha waa'ee hiriyyaati jechuudha hiriyyaa gosa sadii irraa waa baranna jechuudha waliin ilaalla hiriyyaa jechuun hiriyyaa dhugaa jechuun hiriyyaa qilee ati buutellee si waliin bu'u jechuudha kanaaf hiriyyaan tokko kan immoo qilee ati keessatti koftisan keessatti si jaallatu jechuudha tokko immoo kan ati hiriyyaa dhugaa haati jetteen hin qabachuu qabdu kan misxira kee yookaan misxira nama kamiitu dubbachuu hin feene jechuudha namni hiriyyaa ta'uu barbaachisu kanaaf walumaa galatti daawwattootaa fi kabajamtoota hordoftoota Sa'aaduu Show egaa viidiyoo laayikii godhaa nu faana turaa hanga xumuraatti isiniin jedha hiriyyaa nama sadii kanarraa waliin haasa'uu barbaadee fi hiriyyaa jechuun tan qilee ati buute si wajjin buutu tan dhugaa sitti himtu kan immoo siin somne kan immoo ati rakkanaan rakkoo kan kee kan immoo si gorsitu yoo dhabdes tarii yoo rakkattes kan si gorsitu kan rakkina kan keetiif hundumaafuu yoo dadhabbina ati qabaattillee jabaadhu ni dandeetta wanni hin danda'amne hin jiru kasiin jettu jechuudha egaa daawwattootaa fi kabajamtoota kiyyaa namni tokko hiriyyaa isaatiin kufaa hiriyyaa isaatiin ni ka'a jechuudha akkasumas saayikooloojii sammuu isaatiin ni kufaa saayikooloojii sammuu isaatiin ni ka'a jechuudha maaliif hiriyyaa kana nama itti dhiyaachuu qabdu kana madaaluun dursee sammuu namaa barbaachisa jechuudha nama kana osoo hin madaallee masxira kee yaada kee itti ibsuun duratti nama kana madaaluudhaaf namni kun kijibarraa bilisaa namni kun dhugaa dubbachuutti deema namni kun immootu hangam ilma namaatiif yaada namni kun immootu hangam rabbii isaa sodaataa jettanii ilaalutu baay'ee murteessaadhaan jira egaa kanneen keessatti nama argame tokkoffaa nama rabbii isaa sodaatu lammaffaan immoo nama dhugaa dubbatu sadaffaan immoo nama ilma namaa kamiyyuu haa ta'u ija takkaan laalu jechuudha baay'ina kenna ilmi namaa ija takkaan waliin ilaalu bakka tarikaan qabeenya qabaa qabeenya saniif ija bareedaadhaan ilaalu kaan immoo yoo inni hiyyumate waan rakkate rakkoo saniif ilaalu amallee hiriyyaan kan of sitti dhaadu kaan waan akkanaa qabaa waan akkasii qabaa jedhee yeroo hundumaa si bira taa'ee sammuu kan kee irratti kan hojjetu jechuudha sinilleen hiriyyaa murteessaa ta'uu hin qabu jechuudha maaliif
wanta kana qabaatus dhabus innummaan itti himu sun haa beekuu fi malee haa argee ija ofiitiin qaamaan dhufee haa argu malee jechuudha. Itti himuu hin qabu, itti haasa'uu hin qabu, dubbachuu hin qabu jechuudha. Maaliif waggaa kana sammuu walitti dhiphina fiduu ta'a jechuudha. Sammuu nama kanaa namni kun yoo kan qabaanne ta'e waan akkanaa qaba, waan akkasii qaba, waan akkanaa gara akkana gootota akkasiin taatu jedhee yaani jira miti. Namni tokko ka'ee ammuma tana maa isiin jaaree waan biraa tokko sani jechuudha. bara waliin isaan haa jiraachisu, warra wal jaalatu, warra wal kabaju, warra waliif yaadu. Wallahi amma ijoolleen amma jadiidillee Harargeerraa ka'ee roodalleen biyya Baaleetirraa kaatee injiraa miree firaakii jedhanii nu bobbooharsaa turan dura bakka akkasitti bifa akkasiitti dhiyaatte guddaa tokko maqaa dubartootaatiin isillee guddaa galatoomii jedhaan anilleeni jadiidillee baay'ee galatoomaa maqaa ijoollee Harargee gootutti wallahi guddaa galatoomaa isin dinqisiifannee jirra. Baay'ee tokko hiriyaa jechuun akkasii ani biyya dhaloota kiyyaati, biyya haadha fi abbaa kiyyaati nan beeka jechuudha. Bakka mucaan kun amma jiraatu nan beeka jechuudha. Maaliif in qabbanaa biyya akka malee qabbana kana keessa yoo hin agartan taate viidiyoo isiniif fuudhee dhufee jira. Viidiyoo isaanii kana daawwadhaa xiqqishoo isii walitti dachaana birdilibsii uffatanii qabbana keessallee wajjin taa'aa jiran jechuudha. Maashaallah alif mabruk jennee jirra irra deebinee jechuudha. Hidaayyaa mushurraa akka itti haguuganirraa akkasirraa hin banne guyyaa irraa banu mooji Muktaar Toob guyyaa irraa fuudhu mooji mucayyoon akkuma haguuggattetti jirti jechuudha. Egaa viidiyoo kana daawwadhaa walitti dachaanaa isiniin jedhaa daawwattootaa fi kabajamtoota kiyyaa. Viidiyoo xiqqishoo baay'ee dheerinaan muruun seerri yuutuubii nama adaba. Dheerinaan fuudhanii viidiyoo nama maxxansuu seerri yuutuubii nama adaba jechuudha. Egaa viidiyoo kana waliin daawwannaa. Viidiyoo kana ilaalan isiniin jedha. Maaliif nutillee daawwattoonni isaanii du'aayii isaanii goonee jirra. Wallahi rabbi waggaa 100 waggaa 1000 wajjin isaan haa teessisu. Osnaan jaan argatanii kunoo akkuma argatan Mukhtaar Seera Mukhtaar Shaaji Shaamataaji እሱ ቅርብ እኮ ነው። በአምሳ አቅም እኮ ይሄን ነገር አዲስ ነው የመጀመሪያው። akkasumas ilmi namaa kan madaalamuun sammuudhaani, ilmi namaa kan madaalamuun yaadaani, ilmi namaa kan madaalamuun rabbi sodaachuudhaani, ilmi namaa kan madaalamuun nama kabajuudhaani. Nama waa sadiin kana qabu waa nama kabajuu, rabbisaa sodaatu, dhugaa dubbachuu. Nama waa sadiin kana qabu hiriyaa godhachuu, dhibbirraa dhibbatti itti amantee itti seentus wanta akkasiin godhu jechuudha. Nama kan immootu si sobu, kan immootu si kijibu, kan immootu waan hin qabne hin qaba, waan hin ta'in hin tahi, waan hin godhin hin godhe jedhee sammuu kan kee hatu san irraa fagaadhaa isiniin jedha. Maaliif yoo jettanii qabaatus dhabus namni mogolee ta'uu ofitti irra gattaa malee ta namaatirra hin taa'u. Kanaaf namni suni kan kijibu sun jechuudha. Kan kijibu sun kan waan hin jirre fakkeessu sun addunyaa fi akhiratti illee namaaf hin ta'u jechuudha. Hiriyaa waa sadiin kana qabdurraa fagaachuu dirqama jechuudha. Egaa maaliif rabbi sodaatu,
dhugaa dubbachuu, nama kabajuu, nama namummaa isaatti kabajuu. Kanaaf yoo kana jedhu ilmi namaa kabajamuu qaba, wal kabajuu qaba. Sammuu walii haa ta'uudhaan waan hin taane walitti kijibuudhaan hiriyyaa jedhanii faayidaa takka illee hin qabu jechuudha. Namoota waa sadiin kana qaban, lammaffaa namoota waa sadiin kana qaban, waa sadiin kana namoota qaban ofirraa fageessan isiniin jedha. Kan immoo hiriyyaa ta'e kan si waanye, kan si jibbe, kan immoo sitti aare, kan immoo keessatti jireenya kan kee dadhabe immoo Rabbi guddaatu argaa, sanuma irratti dhiifta. Kanaafi dhala ilma namaa kana garaa ofiitu wallaalaa fi dawaa itti dhuganii jette Oromoon. Garaa ofiitu wallaalaa fi dawaa itti dhuganii jette Oromoon ta'e maymaaytu. Kanaaf ilma namaa beekuu hin dandeettu, beekaa Rabbi tokkicha. Kanaaf hiriyyaa waa sadiin kana qabdu, amantaa kamuu keessa jiraattu hiriyyaa waaqetti amante san sodaattu ta'uu qabdi jechuudha. Hiriyyaan Rabbii guddaata sodaatu ta'uu qabdi, tan dhugaa dubbattu ta'uu qabdi. Yeroo rakkinaa, yeroo cinqii saayikoolojii sammuu kan keetii garamiin fayyisa, sammuu kan kee kan aare kan cinqame san garamiin fayyisa sammuu isii kana kan jedhu gorsa adda addaa kennuufin, waan adda addaa himuufin, waan ishii gammachiisaa itti himuun jireenyi kun bara hin dabraa, jireenyi kun bara sirrii kutaa akka itti naafuu jechuudhaan jajjabeessuu qabdi jechuudha. Kanaaf hiriyyaa akkasii Rabbiin namaa haa kennu. Hiriyyaan hin jiru zamanammaa kana jechuudha. Hiriyyaa akkasii Rabbi namaa haa kennu. Waa'ee hiriyyoota irraa kanneen an kaasee fi fakkeenya ijoollee kenna wayiitirraan haasawutti jira. Ijoollee kenna asirratti profaayilii gubbaarratti hojjadhee jira. Isarratti isaanirraa haasa'e jechuudha. Sababni isaa maaliif baay'ee dinqisiifattoota isaaniiti jechuudhaan isaan dinqisiifadhee jira baay'inaani. Keessattuu ijoollee amma ni beektanii Muktaar Tuub, Roobdaa Tuub, Jadid Tuub jechuudha. Ijoollee Harargee baay'inaan baay'ee isaan dinqisiifadha. Maaliif ijoolleen Harargee akkasitti dhiyaatan taanan, dhugaa sitti dubbatan taanan baqa isaan sirraan hafan jechuudha. Qilee ati buutellee si wajji bu'an jechuudha. Wallaahi laazim. Tana anaa miti nama hundatu isaaniif raga jechuudha ijoollee. Maaliif nama Jadiidin fa'a wallaahi baay'ee dinqisiifadhe. Mucaan kun galee warra ofii keessatti fuudhee irraa nafne. Kan namni jedhu san kan firaankiin jedhan san hundinuu hafee Roobdalleen akkasitti biyya Baaleetirraa jechuudha. Kiiloomeetira meeqarraa akkasitti wal cinatti argamanii biyyi keenya ni qabbanaa, ni qorraa, akka malee qorra jechuudha. Biyya qorraa san keessatti halkanii guyyaa taphaan argitee viidiyoolee maranii uummataaf gadhiisuudhaan akkasitti mucaa kana faana turan jechuudha. Wallaahi mucaan dhalataa Arsiiti. Baay'ee tokko kan isaan irraa gammade hiriyyaa jechuun hunu akkana. Hiriyyaa jechuun akkana. Maaliif Rabbiin umrii isaan haa dheeressu, fayyaa isaanii haa kennu, bara baraan waliin. Hayyee daawwattootaa fi kabajamtoota hordoftoota chaayinalii yuutuubii keenyaa hundummaan keessanuu egaa nagaa turaa isiniin jenna. Waan jalqabarraa hanga ammaa nafaana turtaniif baay'inaaf galatoomaa isiniin jedhee jira. Sabskiraayibii, laayikii, sheerii godhaa viidiyoo kana akka nama hundaa bira ga'u. Namni maatii haarawaa taatan maatii nuuftaa hakoottaa isiniin jenna. Dogoggora jiru immoo koomentii jalatti naaf barreessaa isiniin jedha. Daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya qaqqaalii fi gaggaarii ilmaan namaa hundi keessaniyyuu kabajaa fi jaalala isiniif qaba jechuudha. Egaa maatii naa guddisaa isiniin jedha. Maaliif akka jajjabaadhee hojjedhu na jajjabeessaa na faana turaa isiniin jedha. Egaa linkii ijoollee kanallee sheerii godha. Isaan linkii akka sheerii godhan dhaqaa itti hima isiniin jenna. Sheerii godha.
inshaallah namni hundinuu jechuudha waan hojii isaa waan argitee jireenya isaa kana keessatti waan dalagee akirallee itti gammada jechuudha. Asirratti waan gaarii dalagaa wal jaalachaa wal kabajaa deemuu aadaa haa godhannu isinin jedha obboleewwan tiyya. Egaa namni wal jaalatu namni wal kabaju bakka kamillee waliin dhaqa jechuudha. Egaa jiruuf jireenyi hundinuu osoo waan hundumaa caalaa jechuudha. Waan hundumaa caalaan fayyaa qabaachuudha. Rabbiin fayyaa namaa haa kennu. Jiruu gaggaarii itti dhufan jechuudha. Maaliif umrii dheeratan taanan wanta hundumaa bira ga'uun ima dhufa. Abdii osoon kunne hojiidhaan wal jaalachuudhaan wal kabajuudhaan waliif yaaduudhaan itti fufnaa isiniin jedha. Daawwattootaaf kabajamtoota kiyyaa ootu goggoree na hoffolchaa isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa. Obboleeyyan chaanalii kanaaf haaraa taatan mootuu sabskraayibii sheerii godhaa isiniin jenna. Egaa wal jajjabeessuu aadaa haa godhannu wal faana haa jiraannu hundi keessanuu.